Sifatatu tukkasiis islaamni dachee irra jiraatu dhiiga ilmaan islaamaa dhangalaatu kan addunyaan guutuu gargaaree hirmaatu biyyi dimokiraasii burkitee irraa yaatu. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكم جرتن هردوتا ماتي channel ناتو والله جرجرتو بكجراتم بكجرتن تي نجني كي يكن قبجة في جاللا سن حالك كبجة هردوتا كي قبجة مبكنا جهان رفتن إسنين جدا ورون channel كنا فهرات تنجي تدا كم دراني سن إتمود ده إسنين جدا هردوتا كي قبجة مرايا أبا من جا قدي لك سمو قدي هلك كبني فيديو بركنا قدي لك سمو قدي هلك كسو خجتا خجعاتي تورتن جدا نوجا فتاتي تورتن جدا حرج جدا فيديو أجايبا قدي لك سيتي جدا ناشدا أكا نما هوات منظومة أجايبا قدي لك سيتي جدا كان برنوت هدو كابو كان برنوت هدو أوف كيسا كابو كناف هردوتا كيني قبجمو وروني برباداتي تورتن جدا like ada video sada akata immo channelin raya paman cara original akata tergetan jechuudha video heddu video lama mosadi dalaga jechuudha kanafu heddu dalageti ture kanarratti jechuudha ni hubatan jedhe abdii qaba jechuudha maalif jennan namoonni gari gari zim jedhani tuma raya paman cara jedhani tuma raya male youtube kanarra videon isaadha nama hinjir itti fakkaatan jechuudha maalif jennan hinjir ture laakiin fuudhanii tuma posti goggodhatan jechuudha saniifu jechuudha suma nama laalanii tonfaa keessa baan akkasuma warrootan video inni yeroo gadi lakkisa gadi buusanii tuma posti godhan tokkotu jira jechuudha warrootan akkasii saniif jechuudha akka hin laalamneefin ani immoo video hojjedheetii ture jechuudha yeroon hojjedhe san keessatti maal jedhe akka namni hin laalle akkasuma immoo akkaataa isa raayyaa abbaa mancaa kanatti ilaaltan dhaxxanii subscribe commentii gootanii jajjabeessitanii achi booda immoo du'aa illeen jala barreessitan rabbi umrii si haadheera sunuuf jiraadhu kuni waan qaaleedha bar kanaaf jechuudha zim jettanii loofii gootaniitis biran darbina gadi lakkisee jira moo gadi lakkifneedha amma gadi lakkisee jira gadi lakkisee mi warroonni duraan barbaadaa turtan sunoo maal barbaadan nama viidiyoo raayyaa abbaa mancaatti moo isa namaadha laaltanii zim jettanii tuma isa namaa laaquudha moo isa jajjabeessitanii moo dhugaan hawwitanii isa jaalattaniiti warroonni isa jaalatan deemaati raayyaa abbaa mancaa jedhaati sarchi godhaati chaanaalii oriijinaala isaadha san dhaqaati daawwadhaaf isiniin jedha itti jijjiira akaawuntii keessan ka qabdan akaawuntii 15 lamas qabaatanis itti jijjiiraati akka miliyoona galchitan daftanii akka miliyoona galchitan isin jedha hordoftoota kabajamoo Nadagai bukosi hewani mefakatu kanaaf jechuudha akka daftanii miliyoona galchitan isinidhaatu gochi bara dabre rakanu ati jechuudha gara whatsappin gara telegramii imo maali share godhate ya rabbi namoonni gari gari raayyan bara kana baasu zimjedheetuma amma la yeroo sheenaa kanarratti soomana lammaffaa tokkoffaarratti akkasii itti eegama jechuudha hanami hawwiidhaan maaliif jechuudha haala amma inni biyya keenya keessa jirtuu fi inni keessa jiru jechuudha waan haalan xiqqoo hin mijanneef jechuudha maaliif jennaan akkuma nuyi amma viidiyoo tana waraabuudhaaf jechuudha hagam itti dadhabdee akkasuma waa meeqa itti dhiiftee jechuudha keessa dabarteetti kan waraabdu jechuudha inni manzuumaa hagana dheeratu kana hagana jechuudha meeqa editing godhamee eessa tole eessa bade jedhamee kanaaf xiqqoo tureetii dhufaa jechuudha kanaaf jechuudha waan kana ta'eedhaafu jechuudha obsaan eeggataniimi obsaadhaan dhagaa viidiyoo saadhaan san daawwadhaati view akka dafee miliyoona galu dafaati akka reekordii cabsatti daawwadhaaf isin jedha hordoftoota kabajamoo warrootan immoo viidiyoo namaadhaa gadi lakkiftasan yaa ka fiqqaanfadhaati viidiyoo yaa ka sheeka keenya kana hin karrabina dhugaa wallahi rabbi sodaadhaati viidiyoo namaati hin daldalina waan daldalatan yoo dhabdan tiktook irra dhattaniituma gadi guurtanii dhiiroo warrootan tiktookii keessaa iyyisan agartanii abaaboo takka firii takka darbaa jirsan warrootan san jechuudha fuutaniituma achirratti yoo maxxansitan akkasirra wayyaa akka kiyyaatti viidiyoo namaadhaa san fuutanii akkas godhuurra jechuudha بسم الله الرحمن الرحيم فيديو سارا غنوي كل خن وانما في الدنيا فريق بفقراجون كيا كتاتو وجي برد ركانو فتاتو
hordoftoota keenya kabajamoo wallahi raayyaa kana rabbiin umrii nuuf haa dheeressuuti umrii nuuf haa dheeressu jedhaati koomentii barreessame ana jalatti illee dhaqaatii isaafis daawwadhaatii viidiyoo isaadhaa akka miiliyoona galu sheer waliif godhaatii namoonni hedduun jechuudha akka quban qabnetu jira kanaafuu nama dhageessisaati karaa hundaan facaasaati biyyoon isaadhaa akka dafee miiliyoona sheen jechuudha har'a kana jechuudha akka seenutti namoonni maal jennaan ati yoo sheer goote nama lama sadii fiddee dhufuu dandeessa kanaaf kana waan ta'eef jechuudha sheer godhuu kana harkisanii dhukkubuu kanaafu waan intaane sheer godhaatee jirtanii waan akkana sheer godhuun ajirii argattan kanaaf sheeka keenya jajjabeessa isin jedha hordoftoota keenya kabajamoo baga gammaddanii viidiyoon raayyaa abbaa mancaa dhufeeti jira dhaqaatii itti mudda isin jedha nagaan jiraadha turtii gaarii viidiyoo saadhaa ammoo kanni amma gadi lakkisa kana jechuudha gadi fuunee jechuudha keessa jechuudha waan hubatamaa waan jechuudha qabatamuu keessa jechuudha viidiyoon isaadha jechuudha hundinuu jechuudha waan akkana osoo hin taane jechuudha waan hin taane sanuu laalaatee jirtan waan barnoota qabuu fi akkasumas waan namni jechuudha laaluu qabu dirqama sanii jechuudha dirqama keenya sanii jechuudha kanaafuu waan wajjin laaluu qabna jechuudha nu illeen kanaaf jechuudha haga sanilleen isinilleen obsannee gaddaa amma isinii deebi'e isin jira nagaan jiraadha turtii gaarii